jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa milkaa'ee tuubu. Namtichi biqiltuu kunuunsuu jaalatu tokko abaaboo sahuudhaan arama biyya galchee gaabbeen. Shimbirroon waggoota dheeraa dura firii Tanzaaniyaa biyya Tanzaaniyaa irraa gara Itoophiyaa galchite jidduu kana to'annoo seeraa jala ooluun ifoome. Bal'ina oduu kanaa Abdiisaa Ilma Bargaa'ee akka itti aanutti qopheessamu. Namtichi biqiltuu kunuunsuu jaalatu tokko abaaboo sahuudhaan arama biyya galchee gaabbe. Aramaan inni biyya galche kun haala salphaan daraaree firii kan jigsu waan ta'eef qonnaan bultoonni farra aramaatiif kan nu saaxilee abalu jaanii isa komachuun kan gaabbisiise ta'uu dubbata. Haa ta'u malee biqiloota kunuunsuu caalaa wanni natti tolaan jirtu jechuudhaan jaalala biqilootaaf qabu ibsa. Shimbirroon waggoota dheeraa dura firii Tanzaaniyaa biyya Tanzaaniyaa irraa gara Itoophiyaa galchite jidduu kana jiddu galeessa biyyattii Finfinneetti to'annoo seeraa jala ooluun ifoome. Shimbirroon tun akka erga qabamtee yaada kennite keessatti dubbatteetti yeroo hedduun qabamaa ture, gubboo kafaleetiin bahaa ture, guddina biyya tanaa wanni quucarsee malaammaltummaadha jechuun dubbatti. Ammallee kotorbaannistoonni akka kootii jiraachuu maluu haala amma hojjechaa jirtan kanaan itti fufnaan jijjiirama ajaa'ibsiisaa fiduun ooltan jechuu yaada deeggarsaa kennatte. Kutaalee biyyattiin qabdu keessaa kamirratti xiyyeeffannoon hojjechaa turte jedhee gaafannaan Oromiyaa irratti jetti. Oromiyaan haala hojjetaa hedduudhaan tan badhaate waan ta'eef jalqabumaa xiyyeeffannoon kiyya guddaan Oromiyaa irratti jetti. Waggoota hanga kana keessatti bifa weeraraatiin hojjechaa waan tureef amma qabamus hin gaabbuu gara feetan nageessaa jechuun qoma dhahatte. Oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.